Saawudii keessatti ajjeefamuu ishee ega baree waggaa tokko guutee jira. Biyya sanatti hojjettuu mana keessaa ta'uun waggaa 3 hojjetaa turte. Aangoonni Saawudii akka gabaasanitti mana nama ishee hojjechiisaa ture keessatti of ajjeestee naan jedhan jedhe. Garuu haadha ijoollee isaa 4 kan taate Esther ni ajjeefamtee jedhee amana. Mwili wake iko ananiniza kujinyonga, maana mtu wa kujinyonga wala. Reeffaadha manaa koorra of rarraasuu ishee mallattoon agarsiisu tokkoyyuu hin jiru. Silaa naannoo morma ishee godaannissi jiraachuu turre ture. Reeffi ishee waan dhiigaan laaqameef jecha kan awwaalan fakkaata. Kana malees qaama ishee gama bitaatiin kan waraanamte fakkaata. Gonkumaa uffannifteen duune. Aangoonni Keeniyaa akka jedhanitti erga baatii sadaasa darbe kaasee kanneen hojjettuu mana keessaa ta'uun biyyoota giddugaleessa bahaa keessa turan 23 du'aniiru. Kanneen du'an kun immoo irra jireessi isaanii Saawud Arabiyaa keessatti jedhu aangoonni waa'ee hojjetootaa. Gama kaaniin aangoonni Saawudii akka jedhanitti 23 kun dhukkuba onnee kan tasaan du'an jedhu. Baatee bila bara 2020 keessa garee mirga namoomaa Amnesty International akka gabaasetti lammiiwwan Keeniyaa kanneen hojjetaa mana keessaa ta'uun gara biyyoota giddugaleessa bahaatti ergaman yeroo hedduu mindaan keenya nuun baafamu, hojii humnaa hojjannaa, dararaan humnaa nurra ga'aa, gudeeddii fi haala hojii balaa dhaqqabsiisuu irratti nu bobbaasu jechuun iyyataa turan jedha. Keeniyaan yeroo ammaa lammiiwwan ishee biyya alaa deemuun hojjettuu mana keessaa ta'uu fedhaniif leenjii waa'ee nageenya isaanii kennaa jirti. Dhaabbata East Africa Institute for Home Care Management jedhamuu fi Naayiroobii keessa jiruuf daayirektara akka ta'an Edith Muringo akka jedhanitti. When you don't train them, then basically you are exposing them to exploitation and abuse. Yoo leenjii akkasii illaattuuf ta'e humni isaanii akka tola nyaatamu akkasumas dararaaf isaan saaxiluu jechuudha. Leenjiin kennamu keessa mirga hojjettootaa barsiisuu kan jedhu of keessaa qaba. Namoota isaan hojjechiisan waliin akkaataa qacarrii isaanii fi haala attamii keessatti akka hojjechuu qaban dubbatanii waliigaluu qabu jedhaniiru. Isaan kun lammiiwwan Keeniyaa kanneen waggaa waggaan hojii barbaacha gara giddugaleessa bahaatti malan 30,000 keessaati. Barreessaa kaabinee Keeniyaa akka ta'an Simoon Chelungii akka jedhanitti seera waa'ee hojjetootaa jiru fooyyessuuf aangoota Saawudii waliin dubbataa jirra jedhan. We would want in case we would want them to also upscale their laws to protect. Seera qaban fooyyessanii mirga hojjechiisaaf hojjetaa walqixxeetti akka ilaalan barbaanna. Yeroo hundumaa waan hojjechiisaan jedhetu sirriidhaan ni jedhu afuu qaba. Lammaffaa miindaan baafamuuf madaalawaaf kan hojii isaanii gitu ta'uu qaba. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa Embasii Saawudii isa Naayiroobii keessaaf hojjetoota Keeniyaa dararaaf ajjeechaa dhaqqaba jedhamee himata dhiyaatu irratti gaaffii dhiyeesseef embaasichi iimeeliin deebii kenneen mootummaan Saawudii seeraan ala eenyuun iyyuu dararuu hin fudhatus hin eeyyamus jedhee lammiiwwan Keeniyaarra waan hamaan akka hin geenyeef Riyaad Naayiroobii waliin hojjetaa jirtii jedheera. Gama kaaniin aangawoonni akka jedhanitti akka lakkoofsa Keeniyaan baafteetti dargaggoota miliyoona 2tti tilmaamaman kanneen waggaa waggaan baratanii eebbifaman keessaa carraa hojii haaraa kan argatan 800 qofa. Kanaaf jecha lammiiwwan Keeniyaa hedduun gara biyya alaatti maluun hojii barbaaddatu.